Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dhaggeeffachaa jirtan qophii mana murtii gurraachaatti. Qophii mana murtii gurraachaa irraan tana haala sagaleetiin isinii dhiyaatte. Nagayni keenya baar qaxxaamuree, raaree qaxxaamuree, gaara qaxxaamuree, qilleensa qaxxaamuree isin bira nuuf haa ga'u, kan fagootii fi kan dhiyootii fi kan nu beekuu fi kan nu hin beeknes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamutti qophiin mana murtii gurraachaa mana murtii warra gartee heeraa fi seera islaamaatiin alatti deeme yookaan heeraa fi seera ilma namaatiin alatti deeme hundaa'uu irratti dhiheessuudhaan beekamti. Arraan tan ammoo qophii mana murtii gurraachaa irratti eenyu dhiheessine? Qophii mana murtii gurraachaa irratti namni nuti dhiheessine Bilaal Oromoo Daawwaa Seentar miidiyaa jedhamu. Bilaal Oromoo Daawwaa Seentar kan jedhamu iddoon inni jiru yookaan iddoon inni keessatti jiraatu magaalaa Ameerikaa Minisootaa keessatti. Waan nama ajaa'ibsiisaatii fi waan nama dinqisiisaa keessaa obboleessa keenya Alii Sufiyaan ammaas achi irratti sheeka walitti qabachuudhaan waan adda addaa akka du'aa'ii fakkeessanii akka nama du'aa'ii Oromoodhaaf godhuu fakkeessanii keessatti lilmee diranii kutan. Wanni hundi ijaan gallaalamti. Haasawni isin jettan sakandiin takka qophii mana murtii gurraachaa jala akka hin dabarre quba qabaadhaa haasawaa. Qophiin mana murtii gurraachaa arraas obboleeyyan keenya kana mana murtii gurraachaa irratti dhiheessuudhaan murtii ajaa'ibaa isaan irratti muruudhaaf qophii isii xumurteetii jirti. Akkuma beekamutti obboleessi keenya yeroo takka Oromummaa teessanii fi siyaasaa teessan fudhadhaa deemaa ja'a Alii Sufiyaan. Yeroo takka immoo asumatti as bahee booya du'aa'ii godhee dubbiin tun dubbii nama dhibdu. Yeroo takka immoo asumatti as bahee nama taraa tokko kan hidhame je'ee Jawaarii fi hidhamtoota siyaasaa hundaa'u waliin tuqee arrabsa. Yeroo takka as bahee da'waan godha je'ee da'waa isaa san keessatti nama diree warra jahannam nama godhee kuta. Duuba daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Dubbiin tun hedduu qophii mana murtii gurraachaa irratti deddeebite. Murtiin isin irra gahuu deemtu booda irratti jecha maraataa jedhamu hannuudhaaf xiqqishootu hafe. Maaliif? Namni kun fuula lama qabaachuun ni jira. Fuula 3-4 qabaachuun dubbii ajaa'ibaati. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Yeroo takkaasumatti as deebi'ee booya. Yeroo takkaasumatti as deebi'ee arrabsa. Yeroo takkaasumatti as deebi'ee jibba. Yeroo takkaasumatti as deebi'ee nama jaalateef godha. Torba jijjiiramaan baanan sallaata dhiiroo dhugaa ta'uun oltuu gartanii. Dubbiin nama ajaa'ibsiisis daawwattootaa fi hordoftoota keenya kan nu dhageeffachaa jirtan haga ammaa kan dhageeffachaa jirtan qophii mana murtii gurraachaati. Manni murtii gurraachaa waan obboleessi keenya ji'u kana daqiiqatti waan inni katabuu fi hunda jala deemtee isinii as baasuudhaaf qophii isii xumurteetii jirti. Isin hin beeyne garuu immoo qophiin mana murtii gurraachaa hundaafuu haqa kanniti. Yeroo gabaabaa keessatti immoo wanni isin nu eeggattan viidiyoo gartee Alii Sufiyaan ulamaa'iin guutuun irratti raddii gootu inshaallahu ta'ala yeroo gabaabaa keessatti kan nu eeggattan daleynee xumurree finne gadhiisuudhaaf qophii teenya xumuraati jirra. Namni kun Oromoo diiguu deema hoggaa isiniin jenne fudhachuu diddan. Gaafa ulamaa'iin irratti deebifte immoo akka isin harka lamaan fudhattan abdiin qaba. Gurbaan yeroo fedhe asumatti Oromoo booya. Yeroo fedhe asumatti Oromoo rabbooya. Yeroo fedhe asumatti Oromootti iyya. Yeroo fedhe asumatti siyaasaa teessanii fi isinuu gaara waliin bahaa jaa. Waan hedduu nama dhibaati. Haa jennu arraan tan ammoo Alii Sufiyaan qofa qabannee hin dhufne Sheekh Abdussalaamis qabanneetu dhufne. Maaliif qabattee dhufte jechuun kee afaan qabu. Sheekh Abdusalaam akka gartee qophii mana murtii gurraachaa kanarratti dhiyaatu takkaa yaadee hin turre nama gaarii nama gartee bareedaadha jenneeti yaadu turre. Gurbaan gaa madaan badde nama galaafachuu hin ooltuu baanan sani Sheekh Abdusalaamis galaafate. Imaama Bilaal Daawwaa Seentar Minisootaa keessatti imaama sangartee galaafateeti jira. Yaa subhaanallah. Lakka wanni ifii badde namalleen dhiiftu namaasni galaafattiin baanan san dhuga gurbaan jara galaafate. Galaafatuu isaanii kan ammoo akkamitti wal ilaaluu teenya. Inshaallahu ta'ala na wajjin itti deema. Oromoo teenyaaf sagalee taanaa ennee warra hidhameef du'aayii goonaa. Wanni isin beekuu qabda yeroo hunda nuti Oromummaa waliin hin taphannu yeroo hunda. Wal dhaban jechuudha. Nuti akka masgiida Bilaal Oromoo Daawwaa Seentaritti sababni masgiidni kun ittuu gad dhaabbatee sababa Oromooti. Oromoof sagalee haa taanu. Oromoo waliin haa jiraannu. 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 Oromoo waliin haa jira
Oromoo cina haa dhaabbannu jechuun masgiida akka masgid Bilaal maqaa Oromoo islaamummaa irratti baadhatee Bilaal Oromoo da'awaa seentar jee moggaafatee addunyaa tanarra yoo jiraate hin beeku. Iyyiinsi keenya waa'ee bilisummaa ture. Ustaad Aliin isin na cinatti agartan kun osoo nuti walitti qabamnee ummanni Oromoof waa dubbatu waan inni dubbate cinaa if qabnee rubuu isaa hin geenyu haqiiqatan. If duuba deebi'aa laala. Hagam takka aga falmaa ture Oromummaaf. Hagam takka aga booyaa ture Oromummaaf. Warri qabsoo jiraa jettan aboo rabbi barakaa keessa isin haa kaayu oofa. Ani qabsoo teessan keessaa watakka illee hin qabuun. An takkaa waan isin gootan duraas dhaabbadheen beeku. Waan isin gootan kanaasan takkaa qeeqeen beeku. Hagam takka aga du'aayii rabbi kadhachaa ture laala. Oh my God! Wow! Nu sabboonummaa dhibbarraa dhibba qabna hawaasa keenya. Rakkoon ummata Oromoo rakkoo teenya. Cinqiin ummata Oromoo cinqii teenya. Boo'ichi ummata Oromoo boo'icha keenya. Gaddi isaanii gadda keenya. Tanaarrallee nuu beekaa borullee nuu beekaa. Nama tokko taraa nama tokko kan hidhaa seeneef taraa nam tokko kan hidhaa seeneef abaluu hidhame jedhee Facebook irratti boo'ee kadachii garagalchu. يا ربي أوروموتي إيجان جامسين يا ربي جواركم قر أوروموتي يقر ندوتشين يا ربي جواركم قلبي أمة أوروموتي يا ربي أوروموتي قلبي سينشوفين وريك أبصو جراجة أبو ربي برخا خيسسني هخايو أوفا أني أبصوتي سنكيسا وتكلين كبون يا ربي أمة خلنا نوتيسي يا ربي بلا نوتيسي يا ربي مصيبة نوتيسي يا ربي بيتين يا خيسة نجي نوبوسي وريك أبصو جراجة أبو ربي برخا خيسسني هخايو أوفا أني أبصوتي سنكيسا وتكلين كبون يا ربي بيتين يا خيسة نجي نوبوسي يا ربي أورومون أما دراستم تيلم ميسار أموتن يا ربي نراكبي dubbiin nama dhibdi nama ajaa'ibsiifti yeroo takka ni qofla yeroo takka ni booya yeroo takka ni aara yeroo takka is amazing waan nama ajaa'ibsiisaati wanni san caalaa na ajaa'ibsiisee na dinqisiise obboleessa keenya alii sufiyaan nama hunda dogoggorsiise arra osoo deemu Shee Abdusalaam fidate. Shee Abdusalaam illee akka qophii mana murtii gurraacha irratti dhihaatu taasise namootan alii Sofiyaanii wajji dhiyaatan waan jettan waan dubbattan waan isin kennamu hundaa'u addalaala haalli du'aa'iidha je'ee fidee Shee Abdusalaam akka qophii mana murtii gurraacha irratti dhihaatu taasise. Shee Abdusalaam hangaaritti hin beeka garuu haa jennu Shee Abdusalaam akkamitti osoo firraan laalin hayyame dhiiro du'aa'i goona jennaanuma washawwadamuun oolu. Akkasi Shee Abdusalaam keenya dhugaanuu si jaalanna si kabajaa guddaa si qabna garuu immoo arraan tan akkatti faawulii gurbaa kanaaf seenten beeku obboleessa keenya kun amma duraas sheeyyaayaa faawulii naqachuu fedheeti sheeyyaayaan jalaa didee jalaa hafe. Sheeyyaa hedduun dinqisiifadha bakka jirtutti sheeyyaa kiyyoo yoo na dhageeffachaa jiraatte nagayni rabbii sirratti haa jiraatu umriin teesse haa dheerattu inshaallahu ta'ala goolii seenuu fi dhabuun keessan hedduu na dinqisiise akkasitti immas namootan hedduu warra akka gartee Shee Asad Shariifaa faa akkuma nama gartee korbeeysa maqotti yookaanuu mormatti sootalii hidhee kara magaalaa oofuutti keefiin fedhe godha. San qofaa miti Sheekh Abdii Hussein Kanaadarraa teessisanii achirraa Abdii Hussein TV jalatti fuulaanas dhiyaate yeroo hunda waan ifiin fedhan dubbachiisan hedduu nama ajaa'ibsiisa xiqqaa miila mataan deemu ja'aniisa moo mataa miilaan deemu. Akkasin ta'ina daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa warri gartee nama uffachaa jirtan warri gartee haqa deeggaraa jirtanis galatooma warri haqa deeggaraan jirres gartee obboleeyyan keenya Faatimaa binti Islaamii fi Khaddamtuu diin Islaamii fi warri gartee Alii Sufiyaan jala deemtanii harka dho'itanis harka dha'uu keessaniif hedduu galatooma
jaalalaa fi kabajaa isinii qabna inshaallahu ta'ala yeroo gabaabaa keessatti keessan haqa hubattan abdii guutuun ifirraa qaba shakkii takka malee irra deddeebi'ee gartee sheekan Minisootaa keessa jirtan yaaboo iftiifadhaa of eegaa seenaan gurbaa kanaa tabiyyaalleen bahuuf deemti gaafas dhiiroo maaliifin TV irra waliin ta'a jechuun kee sheenaa sittiin ta'in tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya qophiin teenya ta'arraan tanaa bashannansiiftuu obboleessi keenya sheekan goolii naqachuu isaati haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaa fi kabajaa fi jaalalaan qilleensi nagayaa isin biratti naaf haa jiraatu koronaan isin biraa haa kutu bilisummaan isin haa dhuftu gabrummaan isin irraa haa kaatu. Assalaamu alaikum.